Harka fuuna kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Faanaa Miidiyaa Korporeeshin irraa qophii keenya waqtaa har'aa jalqabneera. Qophii keenya har'aatiin dhimmi nuti irratti xiyyeeffannu nagaaf nageenya qe'ee Oromooti. Qe'ee Oromootti nagaan bu'uun namaaf bineensaaf hundumaafuu murteessaadha. Ejjennoo jedhuun obboloota gidduutti sagaleen qawwee haa dhaabbatu. Kanaan booda obboloota gidduutti wal dhibdeen haa dhabamu. Sochii jedhutu yeroo ammaa Oromiyaa keessaa dhagahamaa jira. Kun baay'ee kan nama gammachiisu. Eenyu faati kana irratti hirmaachaa kan jiru. Adda durummaadhaan immoo kana kan qajeelchaa jiran eenyu jennee keessummaa tokko affeerranneerra. Har'a qophii kanaan kanas wajjin turtii taasisu ani Dhugaasaa Fufaati. Keessummaan koo immoo Birgaadeer Jeneraal Ayiloo Gonfaa miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaati. Birgaadeer Jeneraal hayyamamoo taatanii waan keessummaa koo taataniif maqaa daawwattoota keenyaan sinan galateeffadha. Ulfaadhaa. Fayyaa ta'an affeeruu keessaniif. Ulfaadhaa. Egaa akkuma daawwattoota keenya hubachiisuuf yaale qe'ee Oromootti nagaan haa bu'u. Obboloota gidduutti sagaleen qawwee haa dhaabbatu. Kana booda obboloota gidduutti wal dhabdeen hin jiraatiin sochii jedhutu amma dhagahamaa jira. Kun baay'ee nama gammachiisa akka dhala nama tokkootti. Maalirraa kaatanii yaada kana jalqabdan? Galatoomi dhugaa dubbachuudhaaf qe'ee Oromoo duwwaatti otoo hin ta'in dhala namaatiif nagaan baay'ee barbaachisaadha. Aadaa Oromoo keessatti hunda dura nagaadhaaf dursa kenna. Yoo ciisee ka'us yoo karaa deemus yoo namatti dhufes nagaa wal gaafata. Hunda dura maqaan si beekus si beekuu baattus nama ta'uu keetiif duwwaaf akkam ooltan akkam bultan qe'een keessan nagaa, biyyi nagaa, abdaariin nagaa, lagdi nagaa, tulluun nagaa jedheet kan hunda gaafata. Nama sana dhuunfaasaa duwwaa miti kan gaafatu. Biyya gaafata. Uummata akkasitti nagaa'u kana qe'eesaa keessatti immoo nagaan dhabamu dhala namaa ta'ee keessumaa ilma sabaa ilma Oromoo ta'ee yoo qe'eensaa keessa jeeqamu ulfinaa fi kabajan argattu. Ulfinni kee yoo nagaan jiraateedha. Ulfinni kee yoo maatiin kee, lammiin kee akka biyyaatti immoo uummanni kee hafuura galfateedha. Kanaatiif waan aadaadhaan qabnu sana maaliif nu jalaa boora'e? Siyaasii fi nagaa maa wal dorgomsiifna? Siyaasni yeroo hunda jijjiiramaa deema. Dhala namaa keessatti wanti hin jijjiiramne tokko jiraate nagaa dhaabbataadha. Nagaa kanaaf inni wal mormus, inni mormamus wal qixa fayyadamu yoo nagaan jiraate. Kanaatiif qe'ee Oromoo keessatti nagaan bu'uu qaba kan jennuufi kan jedhamuufi uummanni kun bahee jaarsa biyyaa baasee, haadha sinqee baasee, abbaa gadaa baasee, durba duudaa baasee, sangaa waanjoon camadee ijoollee koo nagaan barbaada. Naa jiraadha. Qe'een koo nagaa ta'u jedhee waan gaafateef sanaaf owwaate dargaggoon. Kanaatiif maalirraa jalqabdee itti yoo ilaaltu fagoo otoo hin ta'in nama garaatti nyaatee buluuf quufee har'a nyaattee bulteef sibira omtuu hin jiru jechuu dandeessa. Yoo gurri kee ala bure garuu yoo gurra keessa qalbii keessa namummaa keessa sassaabdee goojjoo keessa raftu keessatti jiraachuu kee har'aatiif yaaddee inni kaan maal na dhibee hojjette homaa miti. Garuu ennaa rafnu abjuun keenya baadiyyaa keenya keessa jira. Lageen Oromiyaa keessa jira. Bosona Oromiyaa keessa jira. Gaarreen keessa jira. Jaartii jaarsa dargaggoo barataa yuunivarsiitii haadholii bira shiyyeettii sana ishii keessa baane sana ishii baadiyyaa burraaqni keessatti guddanne sana wajjin ciifna. Innaa isaan nagaa dhaban anasitti jiraachuun homaan manatti bu'aa namaan qabu. Isa kanatu nagaa akka leellifnu akka hawwii uummata keenyaaf howwaanu. Uummanni howwaate dhalli isaas howwaachuu qaba. Namni iddoo inni ilaalu waa'ee nagaa sadarkaa poozishinii aangoo keetiin ilaalu, amantaa keen ilaalu, sadarkaa barnoota keen ilaalu, umurii keessan ilaalu. Kanaatiif eega nagaadhaa wadwaati Oromoon bira dhaabbachuun dirqama waan ta'eef kanaadha kan sochii kanatti nu dabales. Kanaaf wixxifannas kanaaf irra deddeebinee waa'ee nagaa haasofna nama nuffisiisu kanaadha sababa.
Isinan galateeffadha. Waamichi nagaa kuni egaa jijjiiramni biyya kanatti dhufee kaasee egaa wal waraansi akka kanaa kun uumamee irra deddeebi'ee taasifama. Isa ammaa kana maaltu adda godha jeneraal? Isa ammaa kana egaa wanta adda godhu keessa dhugaa keetii mootummaan irra deddeebi'ee karri nagaaf baname hin cufamne banaadha jedhee irra deddeebi'ee dubbata. Ammi dhagaamee waamamii gaafum jalqaba. Ammam dhageenya. Inni waamus ammam vaaluu kenneef waa'ee nagaa kanaatiif kan jedhu adeemsa keessa nama hundaaf gale. Amma waamicha kana kan godhaa jiru dhimma mootummaa duwwaas miti. Dhimma garee paartii siyaasaa wayiitis miti. Dhimma biyyaati. Dhimma sabaati. Sabatu waamaa jira amma yoo tubate kan jetteef hunda tubate. Qeerroon kaleessa sochii godhaa ture. Amma sochiinsaa sochii nagaa buusuu ta'aa jira. Qeerrootu gamaa gamanaa wal waame, wal dhageessise. Jaarsa biyyaatu gamaa gamanaa waame, wal dhageessise. Sababni isaa ka'ee isaa keessatti qawween dhukaatu guyyaa guyyaan hir'ina fidaa jirti. Guyyaa guyyaan nama biraa dhabaa jira. Guyyaa guyyaan qabeenya dhabaa jira. Guyyaa guyyaan siqiqii keessa jiraataa jira. Daa'imni koo guddatteessa geessii jedhee addaa jira. Duratti namni daa'ima kana hawwuuf dafee ijoollee argadhee mana barumsaatti ergachuun barbaadaa jedha. Hawwiinsaa kana mucaan koo guddatee achi naagaadha. Amma ka'een Oromoo innaa nagaa dhabu hawwiin daa'imaa waan biraa yaada. Daa'imni biyyi nagaa hin qabne keessatti guddattu sammuun ishii jeequmsa. Biyyaan guddiftu. Fagoon dhaqnu dhaloonni jallannaan Sumaaleen deebitee biyya isteetilesii ta'an biyya dhabeeyyii akka Siiriyaa kana ta'an akka Yemen ta'an akka Liibiyaa ta'an dubbii qabeenya qabaachuu miti. Dubbii kaleessa jabaa ta'uu miti. Har'a of laaffifte boruu of balleessita. Kanaatiif nagaan jiraachuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf immoo dhaloota nagaa jaalatu. Ambaasaadara nagootaa kan itti baay'atan. Dargaggoo ambaasaadara nagaa taate malee dargaggoo qawwee bakka hundatti hidhattee deemtu ammatti isa kanaa miti kan nu barbaachisu. Qawwee akka biyyaatti ni hidhanna. Diina biyyaatiif. Walitti qawwee hidhachuun fafa. Ijaa kanaatiif nagaan kun eenyutu abbaadha. Eenyutu waamaa. Eenyutu itti dhimmama kan jetteef lammii hunda. Kanaaf itti dhimmamne boru biyya dhabna. Narra salphaatti aniif ati iddoo amma teenyee wal gaafannu kun gaafa nagaan guutummaatti dhabame atis iddoo itti gaafattu hin qabdu nama gaafattus hin qabdu. Dubbiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'a. Kanaaf hawwiin uummata keenyaa nagaa keessaa dhufa waan ta'eef guddinni badhaadhinni waloomni humni waan yaanne sana argachuun nagaa yoo jiraate waan biraa dabalan. Nagaan bakka hin jirretti hunduu furshiidha. Kanaaf itti dhimmamamee amma hunduu abbaa akka itti ta'u. Amma dhimma kanaaf abbaan Mr. X, Mr. Y miti. Abbaan lammii hundaati. Maaliif nagaan umurii isin qoodu atis itti fayyadamta nagaa yoo jiraate. Akka humna keetti. Jaarsi jaartiin daa'imni hin burraaqxe. Abbaan ijoollee isaa eebbifata. Ka'ee isaa ilaala. Horii isaa bobbaafata. Dhalli isaa abbaa haadha xoora. Soora. Biyya gabbatte waan biraa yaada. Sammuun nagaa qabu. Sammuun qawweetti baattu garuu waa ajjeesuu duwwaa yaada. Jireenya isaas yeroo dheeraa yaadu. Dargaggoon qawwee qabate. Har'a nan jiraadhaa boruu nan du'aadha. Kun biyya hin guddisu. Biyyi immoo nama wajjin. Dargaggoon nama wajjin kan guddachuu qabu. Qawwee baatee biyyi guddatu hin jiru. Qawween kan iddootti baatamu akka biyyaatti diina waloo irratti malee walirratti qawwee baannee walimmoon garuu wal balleessuu hin dandeenye. Eega wal balleessinee nama wayitiif dhimma warroota sirraa qabaniif ka'ee kee adiyyoo goota. Qullaa. Sana booda quba nyaachuu dhufa. Abbootiin keenya gaabbii fi eegeen booda isa jedhan sana nun barsiifne.
gaabbii eegeen akka booda nutti hin dhufne har'a jabaannee waa'ee nagaa kanarratti sochoonuuf dargaggoon keenya ambaasaaddara nagaa ta'anii kan socho'aniif dhamdhamanii arganiiru. Yerootti dhaadannu waan hin taaneef nagaan dhabamuun ammam akka nu miidhe namni keessatti hin argine yoo jiraate isa harka namaan ibidda qabatu yoo ta'e malee keessaa keessatti waa'een nagaa dhabamuun hin hubamne hin jiru. Teesil keessa yoo galle mana hundaa jira rakkoon. Namni nagaa hawwine hin jiru. Kan hin hawwine eenyu? Isa fagoo harka dargaggoo keenyaan ibidda qabatu. Afaan qawwee keessaa nagaan hin bahu. Nagaan kan bahu sammuu keessa. Sammuu nagaa hidhateetu biyyas guddisa, bilisummaas fida, walabummaas fida, dhaloota guddatus fida. Qubni millaacii qawwee qabate waa hir'isa, dhaloota irraa waa hir'isa, ulfina wal dhoowwa, wal balleessa. Kana dubbii, kanatu nama kakaasa. Isin galateeffadha. Waamichi nagaa kun akka milkaa'uuf adeemsa gammaatti deemameen bu'aawwan argamaa jiran maali? Qindoominni isaa sadarkaa maalirra jira? Dhugaa dubbachuuf waamichi nagaa namni tokko tokko nagaan ennaa jedhamu nama miliyoonaan qawwee hidhatee hiriiree galu wayii, nama kumaatamaan hiriiree qawwee baatee galu wayii gaafa argu kanatu nagaatti fakkaata. Miti nagaa jechuun nama tokkos haa ta'u nama tokko du'arraa oolchite nagaatu hinjifate. Nama tokko waamichi kun maal fidee amma isatti jettetti yoon deebi'u dhugaa dubbachuuf lubbuu nama kumaatamaa eega sochiinumti kun jalqabame eega mootummaanis nagaaf karrabane ijoolleen obbolaan laga hirtus wal dhageesse walitti sagaleessite waamicha ayyoolee abboolii isaanii dhaga'anii karaa nagaan qabsoo dhiisaan jedhamne qawweedhaan waliin adamsiinaan kan jedhame. Qabsoo biirootti galcha, qabsoo teebilii irratti fida jedhame. Isa kan uummanni sin jedha. Perfekshinii hin jiru. Uummanni kun siyaasa keessatti yeroo hunda daayinaamizimii deemaa jira. Siyaasa, guddina, jijjiirama. Isa kana sammuun fidda. Sodaachiftee wanti fiddu hin jiru. Nama barate qawwee itti danqattee si ajjeesuu si wayyamoo isa nan jedhu dhaga'uu wayyoo jette. Namni uumaan baranne qawwee baachuudhaan profeesara tokko yoo qawweetti qabe situ na caalaa jedha. Situ na caala beekaadha jedha. Sammuudhaan ittiin dhufne qawweedhaan qubaan yaadeeti. Sammuudhaan yaadee garuu taa'ee profeesarri sun maal jedhe, doktorri kun maal jedhe, warri hayyoonni keenya nu dura baratan maal jedha jedhee yoo taa'ee dhaggeeffate qawwee sana caala biyya fayyada. Hidhannoo sammuutiin taa'ee yoo irraa barate. Qawwee rool moodeelii yoo godhate namni qawwee fuuldura dhaabate ammeenya kee kun dogongora keeti kanan godhiinaa siin jedhu hin jiru. Yeroo hunda qawwee gaafa qabatte situ sirriidha. Inni kaan dogongoraadha. Ati leekchar gochuu qabda qawwee qabanna. Hin dhageessu nama bira. Kanaatiif biyyi guddatan keessa yoo ilaallu qawwee jiruu isaanii keessaa baasaniiti dallaa biyyaa godhan. Qawwee maatii keessa bittinsanii obbolaaf obbolaatti wal waraansisuun guddinni biyyatti dhufe hin jiru. Qawween akka biyyaatti nu barbaachisa, nu barbaachisa. Eessatti bakkaa fi iddoo qaba seera biyyattii keessatti biyya ittiin eeguuf. Obbolaan lamaa ittiin wal eeguuf, ittiin wal balleessuuf yoo ta'e garuu guddinni jedhamu hin jiru. Ijaa kana ta'eef ammam waamicha kana booda bu'aan argame yoo jette uummati kun qotee bulaa otoo gaafatte natti tola warra dhimma kanatti dhimman. Namni dhaqee haadha isaan awwaaliin waggaa 3-4 dhaqee
iddoo haati isaatti awwaalamte yoo xiqqaate argeera. Maatiin baadiyyaa naa fuudhu namni magaalaa dhaqee bar jifuu maatii isaa irratti argamuu hin dandeenye. Abbaan ilma gaafachuu hin dandeenye. Barataan yuunivarsiitii jiru bar yeroo boqonnaa isaa baadiyyaatti galuurra isaaf amma barumsa fixutti kan Finfinnee jiru yookiin kan Asallaa jiru, Arba Minci jiru gaafa barumsa fixe maatii isaa burraaqu baadiyyaa sana hin hawwuuyyu achuma tura. Yookiin ba'aa baata kulii ta'e jiraachuuf ji'a lamaan sana yeroo boqonnaa. Amma bar namni dhaqee iddoo isaa argee jira hundaa lakke. Iddoon hafee jira guute kan maaliif dhamaana ree waan hafeef dhamaanama. Bu'aan dhufeera bu'aa guddaatu dhufe. Kanaan tokko bu'aan inni duraa ijoolleen du'uu malle otoo hin du'iin otoo waliin ajjeesiin 60,000 galte. Otoo qawween 60,000 sun achiis dhuka'ee 60,000 asiin dhuka'ee nama meeqa jidduutti dhufu? 60,000 dhuma. Bu'aan isaa kana nama oolfanne. Karaa biraa yaaduu yaalle. Bu'aan ijoolleen kun fidan maal fide? Sochii qeerroo ammaa kana fide. Sochiin kun maal? Obbolaa jidduudha sagaleen qawwee haa ba'u kan jedhu fide. Bu'aa sanaati kun. Sana dura waamichuma waamicha amma sochii ta'e. Ijaarsa qabaate caasaa godhate. Kun immoo dargaggoon kan ammoo ofitti fuudhee kan hojjetuun isaa na gammachiisa. Amma hojii kootii miti hojii kee duwwaa miti hojii waloo ta'e. Hojii qeerroo ta'e. Muuvimentii sochii ta'e. Kun bu'aa nagaan fide bu'aa waamichi sun fide bu'aa ijoolleen kun fidanidha. Waan arganne sana jabeeffanneeti isa feef deemna malee isa kanas busheessine ebel waan hafeef nagaan hin jiru ebel waan dhufeef nagaan bade. Miizana tokko yoo hidhaan tokko lama isa jedhan irra hin jiru. Gaddaa galatooma jeneraal waamichi nagaa kun hundumaafi namni martuurraa fayyadama jennoo jedhuuni kan waamichi kun yookiin immoo sochiin kun gaggeeffamaa jira. Haa ta'u malee qaamoleen sochii kana dura dhaabbatanis jedhan miidiyaa hawaasaa irratti kan yaada kaasan waamichi kun tokko yeroo isaa kan eeggate miti lammaffaa immoo eenyufaatu waamicha kana taasisaa jira wabummaa kan jedhan kan kaasan jiru. Nagaan hundumaa faayidaa ta'uu qabu. Qeen nama maraa yoo nagaa ta'e namni martuu nagaan bahee galuu otoo danda'u yaada kana dura dhaabbachuun maalirraa kan ka'e jettaniiti kan isin amantan? Yaada kana dura kan dhaabbate isa rakkate miti. Wallagga beegii dhaqi, Harargee dhaqi, Boorana caafii dhaqi, Shawaa koottu, Walloo caafii deemi. Akka Itoophiyaatti kallattii arfanuu deemi. Uummanni qotee bulaan nagaan na barbaachisu jedhu tasan nageessu. Nama tokkoyyuu haa ta'u maa karaa nagaan galee kan jedhu hin jiru. Baga nagaan gale. Achi taa'ee gaarii kan hojjetus, achi taa'ee gadhee kan hojjetus galuu isaatti uummanni hin gammade. Maaliif gammade? Achi taa'ee qawween gaariin hojjetamu waan hin jirre waan beekuuf. Achi taa'ee qawwee yaraan hojjetamuu samma miidhu waan beekuuf. Warri akkasii kun hin gammadu. Wanta kanas hin simatu, hin jajjabeessu, ililchanii ofitti fudhatu. Warra kamiree wanta kana kan jibban. Warra fagoo kan sagalee qawwee hin dhageenye, kan ibiddirra hin jirre, kan maatiin isaanii wanta kanaan hin waxalamne. Ijoollee ofii ganama ka'anii kan firiijii keessa bishaan qorraa fuudhanii dhugan. Kan ijoollee isaanii bakka bashannanaatti ergan. Kan maatii isaanii lukaan miti pileeniin deemanii ilaaluu danda'an. Dooyyachiisan. Kan konkolaataadhaan shir jedhanii deeman. Isaan kanarra wanti irratu hin jiru. Sababa uumanii sababa kanaan waan argamurraa fayyadamoodha isaan. Maaliin? Du'aatii obbolaatiin. Maaliin? Gidirsaa fi siqiqii lammiitiin. Isaan dura namni bo'u hin jiru. Dura kan si godhan keessaa
ati gabroomteetta, ati Mr. Waayin sun hijamaan si ilaale. Maal eegdaa qawwee butattee laga lixxuu siin jedhu. Dura si kakaasu. Ati dhuguma seetee deemta. Laga dhaqxa. Gaafa qawwee sitti hidhan qawween itti dha'an mana nuu baasii jedhu. Parsentii tokko qawwee sanaaf kan ta'u fidan achumatti hafa. Gaafa ati duute ebeluun du'ee jedhu. Ebelu du'e. Si baasan, si ajjeesan, amma immoo nama biraa isa du'uu kaadhibu. Kanaaf jara akkasiiti. Bu'aa irraa argatu. Isaan kun sammuunis dadhaboodha. Dubbee isaanii yoo ilaaltus fagoo toon naqi waan biyyaa irraan kaastu. Maatii dhumsaanii yoo ilaalte sirnaan maatii isaanii illee kan hin abboomne goota sooshaal miidiyaa achirratti qabaa gannadhi hin dafqa hidda yaase maa nagaan dhufeere maa nagaan galan jedhe. Kanuma wajjin qabatee jeneraal amma warreen waamicha nagaa kana fudhatanii hawaasatti dabalamanii dargaggoota baay'eedha kan nuti arginu carraa hojii uummatanii tattaafataa kan jiran jiru. Dhiyeenya kanas kanneen waamicha nagaa kana fudhatanii galan jiru. Warra kanaan akka warra qabsoo ganeetti akka gantuuf bitamtuutti warra waamicha kana dhiyeessuun isaan bitamaniit mooraa qabsoo diigaa jiru kanneen jedhan jiru. Ila jechuma bitamanii jedhan kana yoo ilaaltu ilma namaa keessa sammuun yaaduun namni bitamu hin gurgura. Jarku waan itti amanii tennas ba'an argan waamicha uummataa dhaga'an deebi'an maanni badiin jara gana. Jarri sun amma jarri isaan kun dhumanii isaan amma jiraatanitti dhumuu qabu. Warri gale kun bar ila siin jedhe uummanni gantuudhaan jenne baga nagaan naa galtanii jedhe ililchee fudhate. Erguu keessattis naa deemaa hin jenne uummanni laga. Dhaqaa qawwee kaafadhaati obbolaaf obbolaan wal waraanaa uummata jedhan jiru. Godina kamuu deemi. Kottuu laga bu'iitii qawweedhaan obboleessa kee obboleessa haadhiin jenne. Uummanni kun isa mootummaa keessa jiruufis isa lagaa jiruufis haadhaaf abbaadha. Obbolaan lamaan naa wal loltu haadhaaf abbaa hin gammadu hin jiru. Walitti deebi'uu isaatiin gammada. Jarri akkas jedhan gantuudha jedhan kun bar gantuun isaan caalu hin jiru. Dhiifama jecha koo kanaaf jecha isaaniitti fayyadama. Gantuu bitamtuu maalii jira jecha siruma jecha Oromoo keessa hin jirre jecha ergifataadha isaan kun. Jecha akka malee wal diinessuuf ergifatanii fidanii kaalcharii Oromoo keessatti injekti godhanidha. Oromoon unkaan lammii isaa miti alagaanuu gaafa gosa isaatti deebi'u sangaa qalee meennachatti godhee lammitti dabalata. Oromoo miti bar. Alaga saba bira gaafa lammii isaatti karaa nagaan dhufee hin simatama. Inni keenya lammiin gaafa lammitti deebi'u gantuudha bitamtuudha jedha. Eenyutu eenyu bita? Oromootu Oromoo bita? Ka'ee Oromaa isa kam naqe? Oromoon lagaa gale kun Goojjam naqeetti achitti bitame? Oromoo ka'ee Oromoo ture ka'ee Oromootti gale. Ka'ee abbaa isaatti gale. Isa hoo eenyu gurguraa fi bitaa godhe. Kanaatiif safuu cabsoota isaan kun safuu cabe. Laali wanti ta'uun irra jiraatu keessa inni guddaan unkaan ilmaansaa haadholii abboolii kan ofii dhale dhiisiitii Oromoon gaafa alagaanuu ka'eesaa dhufe baga nagaan galtan jedheet gammadeet hareeratti kenna. Hareeraannanii inni keenya maa nama ajjeesuu diddee galte ijoolleen kun jedheet qaba ganna dhiisa jedha. Fayyadamtoota dhiiga namaati. Haalduree garaagaraa kaa'u nagaadhaan yookiin immoo waamicha nagaa kana simatanii ijoolleen akka hin gallee fi tokkoffaa qaamni sadaffaan waamicha kana itichu yookiin immoo gidduu deemtuun jiraachuu qaba. Lammaffaa ijoollee waamicha kana fudhatanii galanii
lafa isaan itti bobba'anii fi waan isaan irratti hirmaatan irratti haalduree yookiin waliigalteen qaama sadaffaadhaan mallattaa'uu qabu jiraachuu qaba kan jedhan waan hedduutu lafa kaa'a. Kanarrayyuu darbee ijoolleen waamicha nagaa kana fudhatanii gara uummataatti deebi'an kun akka waan yeroo qabsoo irra turan hammina raawwataniif itti gaafatamuu qabu jedhanii olola biraas kaasuutu jira. Kanaaf hubannoon tokkoffaa uummanni keenya qabaachuu qabu. Lammaffaa warri waamicha kana dhaga'ee dhufuu qabu akkamitti hubachuu qaba jettus. Oromoon nagaa buusuuf alduree kaa'ee hin jiru aadaa isaa keessa. Aldureen ergifannaadha. Poolitikaal iliitootatu waan kana uuma. Alduree hin qabu Oromoon. Oromoon aadaa isaa keessatti dura maatii keessatti fixata. Rakkoo yoo jiraate. Maatiin taansee lammiitti ce'a. Lammiitti taansee sadarkaa koomunitii uummataatti dhiya. Aldureen inni qabu alagaatti waammatu. Jaarsatti waammata malee. Amma aldureen jedhamu kun waan aadaa ergifannee finneeti. Keenya xiqqeessineeti. Abbaa Gadaa caala qaamni sadaffaan jira. Kan nama raarsu addunyaa kanarra. Abbaa Gadaa caala. Jaarsa biyyaa caala. Jaarsa Oromoo caala. Kan nama raarsu jira. Kan dhibee kee bakka si dhukkubu beeku jira. Sudaan keessaa fidannee nuu ilaale akkatti araaramnu yoo jennu. Gibxi keessaa fidannee alduree nuu ta'a. Faranjii fagoo sana keessaa finneeti akkatti nyaannuuf akkatti dhugnullee sirnaan kan hin beekne. Isatu alduree nuu ta'a. Isatu qaama sadaffaa nuu ta'a. Qaamni sadaffaan jedhamu alagaan keessatti argame amma yoona kan milkaa'e hin jiru. Qaama sadaffaa yeroo biyya dhumarratti maal ta'a? Anumaaf situ walitti hafaa numa taraarama. Aniifati walitti himoo ta'uu dandeenyu. Qaamni sadaffaa sun intarestii isaa keessa ilaala. Aniifati wal loluu keetiin qaamni sadaffaa fagoo dhufu sun si ilaala otoo hin ta'in lafa kee ilaala. Si ilaala otoo hin ta'in qabeenya kee ilaala. Si ilaala otoo hin ta'in boru biyya isaatiif kan yaadu sana jarri kun asuma otoo turanii otoo guddachuu baatanii nuuf gaariidha jedhee warra yaadudha. Qaamni sadaffaa nama namaa ta'u. Nuti koppii goonee finna. Summii isaa hin beekne. Summii qaama sadaffaa. Haa ta'uutiin barbaachisuu hin jedhu. Garuu dirqamaa hin jedhu. Abbaa Gadaa caala dhageettii qabu hin jedhu. Gaafa ati wal lolte barree unuma galanii taa'u. Mee biyyi Sumaalee yeroo meeqa qaama sadaffaa fuulduratti walii mallatteessan. Maan fixati? Sudaan as nu cinaa diiru. Yeroo meeqa qaama sadaffaa biratti qaamni sadaffaa sun dhufee garafe. Gaaf sana argamee argeera suuraa wajjin ka'an gala. Sana booda dhimma mataa keetiis hin jedha. Abtuuyu. Kan homaa sirraan galle isa si bira jiru. Abbaa Gadaati isa kanaadha. Kan biraa akkuma ati kaafte ijoolleen amma galan kuni akka waan warra badii dalage seeratti dhiyaachuu maluutti warri immoo naareeshinii hojjetantu jira. Kan baasees isaanu warruma amma akkas jedhu kun ijoollee kana si malee namni hin jiru. Si malee hin jirtu Oromiyaan. Si malee bilisummaan hin jiru. Si malee waan ta'e manatti gannatii akka fidanitti godhanii ijoollee jaanjessanii laga buusan. Ijoolleen gaafa dhaqxee argitu isa isaan jedhan sana hin agarre. Isa uummanni jedhu dhageesse. Isa abbaan Gadaa jedhu dhageesse. Isa dhageessee gaafa galtu immoo gantuu fi seeratti dhiyaachuu qabu. Seerri biyya kana hin jiru hin jenne isaan gaafa laga buusan bar seerri hin jiru warra jedhetu har'ammoo deebisanii seeratti haa dhiyaatan. Jara akkasiiti bar. Jarri kun warra akkasii kun warra siyaasa dhaabbataa oofan otoo hin ta'in koboota bishaan gubbaa taa'e hiddum jirtu olii gad warra oofaman. Asis hin jiru achis hin jiru sanas hin fakkaatu kanas hin fakkaatu.
Oromoof warra dhimmamu otoo hin ta'in Oromootti warra dhimmamuudha. Oromoof warra rakkatan otoo hin ta'in rakkoo Oromootiif warra faayidaa barbaadudha. Ijaa kanaatiif wanti gochuu qabnu maa hin namni. Nugaa. Amma kana sana jennee waa walitti maxxansuu irratti isa jechoota ittiin maqaa wal balleessitu isa ergafne sana abbaaf haa deebistu. Amma kan nu baasu Oromoon inni lafarra jiru itti gammadeera. Isaa yoo itti hin gammadiin homaa gochuu hin dandeenyu. Maaliif ibidda bira hin jiran? Fagoodha. Ibidda nanka qorra naa baasu yoo jette fageenya irraa teessee qaqqaammattutu jira. Yoo irraa fagaattees sitti noo'u. Yoo akka malee itti dhiyaattees si guba. Faayidaa ibidda sanaa dhimma itti hin baatu. Faayidaan nagaa qabu immoo nu warra bira jirutu beeka. Akka malees irraa fagaannee hin jirru. Akka malees itti dhiyaachuu keenyaan nagaan dhabamuun gubachaa kan jiru. Kanaaf akka nuu ta'utti nutti tolfata warra itti dhiyoo. Warri fagoo akkuma fagoo sana akkuma qaamaan nurraa fagaatan utoo yaada qalbiinis diigumsa nurraa fageessani. Akkas gochuurra utoo teknooloojii nuu fidani. Utoo maatii isaanii tiif qe'umsaanii dhiise akka Oromootti qe'umsaaniifu mana citaa keessa kan jiru utoo qorqorrootti bitani. Abbaasaa sangaa olii gadoofu utoo ishee harkaan oofamtu qottu maashinii itti bitani. Utoo paampii itti bitani. Utoo kiliinika tokko wal gargaaranii ganda isaanii itti ijaarani. Bilisummaan anaafis uummata yaadu. Isa qaaqira baasan dhiisanii. Kanaaf jarri kun warra fagoo jira waan ta'eef baay'ee itti ajabamuu hin qabnu. Utoo uummanni jarri kun nagan ta'edhe hin dhageessu. Eessa bakka ijoolleen kun galte eessayyuu dhaqe. Maa galanii nama jedhu nama miti simbira ijaarraayyuu hin dhageessu. Nagaa argatan waan ta'eef. Kanuman jedhu. Daawwattoota keenya qophii keenya waktaawiitti kan isin hordofaa turtan qophii keenya har'aatiin kutaa tokkoffaasaa kanumaan goolabneerra. Itti aansuun kutaa lammaffaasaa qabannee deebina. Har'aaf kan si wajjin turre keessummaa koo Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaa fi qophicha qopheessuun kan si wajjin turan Dhugaasaa Fufaati. Horaa bulaa deebana.